ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንዴት ጌማት እንሰራለን በቀላል አሳያችኋለሁ። አርከፉኔ ነገና ቀዩስኒ ፋዋየሱ ጅርቱ ዋን ነጋ ከየገለ ታዋቂዬ የጋራሞ ካታ ጌማት ዲንጅታኒስን agarsiisa lama salphaa ta'een jechuudha. Haala qallaatii ta'een daqiiqaa muraasa keessatti jalqaba irratti duqeetii hanga nuguu xiqqaa ta'ee baay'ee ta'ee ni qopheeffannaa. Duqeetirraan wantoota itti nam'anii ani hundumtuu kan garagaraa hojjechuu danda'u. Ani immoo akkaataa ittiin hojjedhu sin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumatti na waliin tura isiniin jedha. እንግዲህ akkuma argaa jirtanii kaameraa maankaa tokko baking powderii maankaa tokko sukkaar ani gimmaasha koobii jechuudhaan maankaadhaan itti naqee akkasumas immoo zayitii illee xiqqeessitanii itti naqxu akkasumas immoo urugu da fayyadamtu baking powderii dha kuni amma argaa jirtanii maankaa tokko zayitiin illee xiqqeessitanii itti naqattu. Isaan booda kastar kan jedhamus isa sitti dabaltu jechuudha. Kastariin beektu natti fakkaata. Kastarii kanas sitti dabaltu. Isaan booda xiqqeessitanii milh ashaboo caw itti dabaltu xiqqeessitanii jechuudha. Isaan booda wantoota barbaachisan kan akkuma argitan zayitii itti naqeen jira. Ani unqulaali ittiin goone namni tokko unqulaali itti waa garuu bareedaa ta'eetii jira. Engitii akkuma argitan urgoo kana itti dabaltu. Erga urgoo kan itti dabaltaniin booda bishaan xiqqoo ishee laskootaniitu bishaanicha lasiidhaan ani kaameraan namtini waan jenneef natti mijanne kaasuni kan akkuma argitan maankaa tokkichatti dabaltu. Isaan booda erga isatti nannaqxaniin booda akkuma argaa jirtanii bishaan xiqqoo ishee lasii ta'e burcuqqoo ani bishaan lasii burcuqqoo lamas fudhatu tokkos fudhatu itti naqattu. Isaan booda waliin geechuu jechuudha. Isaan booda erga waliin geechaniin booda sirriitti xiqqootanii bukeessitanii akkuma keekii sanitti qallatee jechuudha. Kastariin kinoo isa kana dura raafadhe. Isa maankaa tokkichatti dabalattu akka malkii bareechuu yookiin immoo akka xankar godhuufi. Isaan booda erga isatti dabaltaniin booda waliin geechuu sirriitti waliin geechanii baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Oduu argitanii kan akkuma argaa jirtan suura irratti baay'ee hedduu namatti tola. Sirriitti waliin geechuudha. Sirriitti ishit gootanii bukeessitanii maal ta'a sirriitti bareedaa jechuudha. Kana fakkaata hanga dhumatti ilaalaa. Engitii kan nam tokko hojjetu namni tokko hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu sirriitti waliin gaattu. Erga waliin geessanii raawwattaniin booda immoo inni yoo isin bukaa jechuudha bishaan xiqqoo ishee lasii waan ta'eef. Isaan booda daqiiqaa 5 ta'uun tursiistu. Akkuma argaa jirtanii sirriitti waliin geessuu jechuudha.